Ati maalidha amma maalitti jirta ati amma? Ani immoo an ortodoksiidha. Ortodoksiidha. Hmm. Ayya akka ortodoksiitti maalitti amantati? Ani ilma Maariyaam Yesuus Kiristoositti amana. Ilma Maariyaam Yesuus Kiristoositti amanta. Maal ta'uu isaatti? Waaqa ta'uu isaatti. Ilmuma Maariyaamtu waaqa ta'uu isaatti amanta? Yaa? Qo'i gisee tokko. Koomentiin dubbisiin. Mana wajjin haasa'e. Yaa? Maal jettee? Ilma Maariyaamtu qadaatu as deebii keessan deebii yookaan buufamta. Ilma Maariyaamtu waaqayyoon ta'uu isaatti amanta? Waaqa ta'uu isaatti nan amana. Maariyaam waaquma deesse jechuudha? Foon uffateeti kan inni dhalate malee waaqa eeyyan. Rakkoon qabu. Maariyaam waaqa deesse jechuudha. Ilmi Maariyaam deesse sun waaqumadha ofuma isaatii. Akkasota hin taane qabxee ijoollee nan dogongorsiisina qabeessaa beera maal taata? Niis koomentiin ilaalina ka wajjin haasaa irra miti maal taate? Koomentiin kan nu arrabsu jira, kan maal jedhu jira, isa dhiisiitti wajjin haasa'i. Ortodoksii fi pheenxeen tokko miti. Pheenxeen 66 amantii hajamaa. Maal pheenxee fi ortodoksii tokko jettan? Isa namansiisna nuyyuu rakkoon tokko hin jiru jirati. Anatu amansiisa gistiirra wallaa gashitan malee. Gistiirra wallaa gashitanii anaa fi pheenxee walitti haasaarra. Allahu akbar. Mee gammachiisii walitti haasa'e. Gambe. Isa quraana keessa jirutti amanu moo Yesuusiin nuti itti amannu kanatti amanu gandi. Warra seenaa tokko warri pheenxee. Wallahi. Rosa. Pheenxee moo Yesuustu min ortodoksii? Pheenxeedha wantichi garuu. Like. Rosa na wajjin haasa'uu dandeessaa? Batolikaa pheenxee yaa waayilii 666 ani intala Yesuus hin gatin ta'eef waanuma naasaa. Isa maatii guyyaa waaqayyo. Na koi gammachuu. Rosa waan akkasii asirratti waliin Kenna qo'atis mana keessa callisteen fiijiin carraan siin laatamu. Yeen wajjin haasa'e Yesuusin isaa nuuf jedhee quraanii irratti dhiiga isaa lolaase sanitti amantu moo isaa isa quraanii irra jiru sanitti amantu wayi? Sagaleen keenya jeeqamu? Shakka kirta. Siif falmoo doon taane waan akkasii asirratti waliin falmee sinya. Naaf falma maafani falme soblanii biyyan burjaajechina. Biyyan dukkaneessina. Sobaan wangeela qabattanii karaarra dhaabbatina. Maaf sobdu. Eenyus sobaasiniin jedhe. Bakka kamittiin Yesuus akkana Yesuus naa lallabaa baatii naa iyyaasiniin jedhe. Eenyudhaan jechaa jirtaatamu? Pheenxee yoo taate sun. Ani pheenxee miti ortodoksiidhaa waan akkasii asirratti fidinsiin jechaara. Akka obboleettis gorsaara. Afaan qabadhu ortodoksii yoo taate waa'ee ortodoksii irraa dubbachaa hin jiru waa'ee pheenxee irraa hin dubbachaa. Walitti deebinaan ifatti kenna shaayee maakii qabadhu. Gammeedhaa wajjin haasa'u. Yoo pheenxee taate. Yesuusin isa quraanaa keessa jiru sanitti amantu moo Yesuusin ilma Mariyaamii sanitti amantu? Hey. Jijjiim. Hin beekan jarru. Wanni itti amanan iyyuu hin beekan. Isa quraana keessa yoo ta'e okay. Isarraa muuxannoo fudhachuu ni dandeenya. Yesuusin immoo Yesuusitti yoo amantanii nu ibsaa kamitti amantan amma amantii keessa walii wallaalle asi paastariitti yoo amantan addaan baasaa nu ibsaa waldaa keessatti caffartanii hizbii nutti hin kofashiisinaati nama koffaan hin godhina addaan seenaa hin hatinaa kun seenaa isaaba minilike wal gadi deemtanii seenaa hatinaa amantiidha kun dubbadhu gamme waan nama si qabu hin qabu dafi. Isa quraana keessatti jiru amantamoo Yesuusitti amantaadha warri pheenxee gaafii gooti kun.
wal gadi dhiisnu isiniif miti. Qashti. Maalaa isaa jirtaati. Eessaa ba'aa jirtaa? Isti ajandicha barime. Ajandicha si duran bari. Amma koo hordoftoota Mahammad Rasuul Allah fi gooftaa Yesuusidha malee atoo dhuftee maxxilli jettee betta. Waa'een kanaa galaan. Lan dubbatiniiti kanan si gaafachaa jiru waa'ee Iisaa isa Quraanaa keessatti immoo waa'ee Yesuusin nuti macaafa qulqulluu keessa isa jiru gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa Maariyaam durbarraatii hafuura qulqulluudhaan dhalate amanna. Maal quraana immoo isaa fiddee gidduu gashteree tamma isti naan galle. Qo'ee dhaggeeffadhu anatu sitti maachinatti lallabanii isaan eenyudha? Waldaa keessa dhaqxee lallabattaa asirratti natti lallabessii kan dhaggeeffadha. Iisaa isa quraana irra jiru sana moo Iyesuus ilma Mariyaamitti amantaa siin jechaadha. Iyesuus ilma Maariyaam malee ani isan beeku. Isaan eenyudha sirii masaayi? Iyesuus ilma Mariyaamitti amantaa? Yesus ilma Maariyaam utuu hin taane hafuura qulqulluu irraa Maariyaam durbatti kan dhalate jedhi bareechi. Karaa Maariyaamiin argatte miti waaqa keemisa. Ilmuma Maariyaam jedhama akkoo. Yaa thank you. Amma isin isa Gammee Roozaa jecha jedhamee ortodoksii. Roozaa kan jedhamu ortodoksiin hin jiru kana beeki. Kana beeki wajjin falmi kee. Uussadhi ortodoksii ta'uu koo gaafatta gaafan gaafii wallaaleen ortodoksiinnatii koo dhiisa. Situu naa beekaa bakka hin beeku. Seenaa sobaan labsii waldaa keessatti fiksuu hin dandeenye. Bakkuma ati dhuftee hin dhufe amma dhaggeeffadhu gaafessi gaafadhee fi deebii naa deebista. Gente waliin morumta lakki rakkoon qabu nama ati mee ani Yesuusitti amanaa si jechaan jira maal haasa'aa jirtaa? Egaa Yesuusitti amantanii akkamittiin Mariyaamii hin kabajne akkamittiin Mariyaamii hin jaalanne reema namni haadha ofii hin jaalatu? Maariyaamiin koo ayyaana qabeettiidha dhaloonni dhufanii jedhanii si faarsu jedha macaafnu istiin maaltu badheeras keessatti? Wuddaasee Maariyaamiin dubbista yoo ta'e eeyyena siif saganna yaa ayyaana qabeettii naamina jedhanii siin dubbisuu hin danda'ani. Akkamittiin warri pheenxee 81 roozii naan hin jedhin ayyaamin waldaa keessatti shamarran yaamuu hin dandeessa amma gaafiin si gaafachaa jira. Amma gaafii si gaafachaa jira gaafii kan koonaa deebisi. Akka waldaa keessatti maraattanitti TikTok irratti maraannan hin hojjetu. Faaktii haasofnaa irraa irratti. Maaloo dhuma siniin Katolikaan sobaatiin kan biyya burjaajatti. Gamni sobataa deebisiif bakka waan isheen si gaafatte deebisiif. Ani kuwaasaa isheen nagalaan jiru ani kanan jedhe. Afaan Oromoo haasaa Rosa gaafatte deebisiif. Akkan jedhe ani Yesuus ilma Waaqayyoon tan amantu eeyyeen amannaa jedhe mistii kanaan maaltu turare? Ani immoo ragaa wajjinan sinii himaa 66 amantuu siniin jechaara. Akkam nagaa ooltanii? Haa caba furri isaa dhiiga Yesuusiin. Kana hin beektasin sobdanii sobaa Yesuus. Sobaan fakkeessitanii maqaa Yesuus. Maal ragaa qabdanis teessitti barreeffame lakkas jedhu. Robel maayikii qabadhu anas si dubbisa hafitanii jarri. Robel qabadhu. Yesuusin akkasaa ta'u maqaa Yesuus kana jechuun hin hojjetu. Soba hin dhugaa fakkeessitanii hin dubbatina. Afaan nuti hin beekneen waldaa keessatti lallabaa ooltu sen. Afaan nuti hin beekneen maal jechuudha ammayni? Yoo amantaa namatti nan buusin malee yoo ulee baadhee mana namaa jala deeme suuqure hara mana dhaqee taa'ure yoo maal chaartaa disoof tasgabbiisni. Laa ani maala nuuf tasgabbeessa isin hin bar Maariyaamitti amannu Iyesuus Kiristoos. Demmoos dhaaltuun hambaan nafxanyaan udhamoo sirii basaan.
Maal baxabbatu barbaaddaati immoo sayyuu. Wala taraa dubartoota teessistee waldaa keessatti akkasittiin gorsuu ni dandeessa. Anilaa tokkoon keessa wangeela wanta sin hordoftan xumuree dhufee Akka kee balbala mukaa dhungachuu ni deedeeme lafa. ilaala. Kana ammala deebiin keessan deebiin qabdan ani kanan si gaafadha Iisaa isa quraanaa Ati irratti ragaa maal qabda? Ati ragaa maal qabda? Isa dhiisiiti jalqaba atimma kana haasa'uu hin dandeessu. Maaf amantaa keessan lallabdan jechuu hin dandeessu. Amantaa namaatti nan bu'isiin. Ati ofii keeyyuu ergamtuudha malee amantaa sana warra amantaa sanaa akkoo namatti hin bu'anii beekta. siraata qabu kaa. Si gala? Akkamittiin Amantaan sun namatti iyyuu hin bu'u. amanaan siniin jedhe amanaadhaan siniin jedhe. Adda baafadhu jalqaba. Ifalmitaniin gistiirra Ergama dhufteef qabda jechuun ofuma keeyyuu amantaa sana iyyuu hin beektoti. sirrittan hin beektu. Kana kaa deebiin keessan hin beektu na gaafadhu siin deebisaanii. Tokko nan sii deebisa. Maaliifan hin beekne nan beeka. Ani ortodoksiidhaan siin jechaa jiramu. Sii galamii gadi na tuqxee too intini kiyya gistii kiyya ilaaluu hin dandeessa. Ani kana siin jedhee pheenxeen amantii hin qabdu. Kitaaba 81 nuti kan amannu sii galee. Quraana keessaa ni hattanii, wangeela keessaa iddoo tokkorraa tarsaafattanii, seenaa hattanii hattooman jiraachaa jirtu. Of ta'aa jiraadhaa. Si jammar immoo amantii hin qabu. Hattuumiti ati ofii keeyyuu amantaa sana iyyuu hin beektu. Dhaqiiti lafa dhungadhu muka dhungadhu dhaqee akkasoo ta'e. Akkas immoo taanaan wal arrabsuu yoo taate jirtu sinuu madirkii irratti kan armaa fi Maatti beektaati waa'ee lallaba maatti beektaa waa'ee waldaati. ati paastariidha. Eessaa baataati? Eeyyee paasteraan. Eshi paastar gammachiisa. Sijammar ati karaa ramaqxee dhufte malee hin beektu waa'ee amantaa iyyuu. Ani laa marsii asii achi sitti hin deebisu. Ani mallattoo negatiifatiin sin keessummeessu gaafii kan qonaa deebisu. Jechuu dandeessa. Ani pheenxee waliin haasaan qabu. Maatti beektaree waa'ee 666 maatti beektu. Eessa jira 666 hin jiru macaafa? Kan keenya jechuun eessa jira amantaan beektee 666 dhaan jiru eessaa garteeti? Eessaa garte? Siniin jedhee 66 amantus siniin jedhe. Si galamee 66 warri pheenxee waliin hin falmina. Yoo falman kanaaf hafuurri isaanii. Eessatti agartee jechaara? Qo'ishi. Eessa jiran akkas jedhu? Eessa jiran akkas jedhu? Isinuma keessa ka warra paastarii zayitii. Sababa dhufteenna hafuurama sirraa jedha? Hafuura. Kana hin beektu namni yoo isinitti dubbate hafuura hamaa maqaa Iyesuusin rukute. Iyesuus. Maqaa Iyesuusin akkana si. Eessaa agarteetii akkas jedhu eessaa fidde? Warrootuma sin amantan ani bar nama charchii keessa oolee si faanaa wanta sin gootan daawwachaa hordofaa sobna addeen ani jedheen addi kee cabu. Isa hafuurri hamaa sirraa iyyuudha gaafa charchii keenya dhuftu sirraa lafa dha'uudha akkasittaa. Yesuus tachi jira moo paastarii dhumatu narraa iyyisiisa. Paastariitu narraa iyyisiisa. Anuma sirraa iyyisiisa kottu. Namni ammoo kanatti maqaa jijjiirte sila qashti. Qo'ee amma gaafessi gaafadha. Charchii keessatti akkamittiin seexanni fakkeenyaaf annatu sirraa iyyisa. Maqaa Yesuusin jettaniitu akkamittiin seexana baastu waldaa san keessatti. Akka Waaqayyoo akka namaatti akka Ortodoksiitti Waaqayyoo isa gaddan. Sii gala miti. Akka keessan muka harkatti addarra kaa'uu hundi deefuudhee muka. Ani immoo maqaa Yesuus waamnee masirraa isiifna ishii. Maal irraa eegsistu maqaa Yesuusin isiniyyuu hidhaa keessartu. Sirraa immoo utuma charchiin lixiin balbalatti iyyaan keemmu hin kufa. Mana caffaraatti seexanni gannamanniisu sii galee mana yeeti noo micaffare wannaan ABC irratti maal jette beektaa? Charchi noo jette. Caffaraa beektaa? Seexanaa ilaqqama. Sii galamee. Mana caffaraatti seexan addi kee haa cabu addi. Amma gaafisi gaafadheef deebinaaf deebisa akkamitti seexana baastu charchii keessatti maal itti dibdaniiti? 6 kana nani jedheeni gatii xonoqqoltanii fi malee kan seexanni charchii keessatti raabee shabaa kaasne maalii kaasne charchii homaa keessa hin jirre keessatti seexanni akkamitti ba'a abba?
maqaa Yesuus, maqaa ilma Naazreeti, maqaa akkasiiti. Ani sirraa cabse. Wanti isin narraa cabsitan hin jiru. Wanti isin dubbattanii hojiirra naa oolee hin jiru abbo. Cabaasiti. Hin soobdu kanumatti hin soobdu baqa የውሸታችሁ መጠን nuti maqaa Yesuusiin baafna. maqaa Yesuus wanti isin baastan hin jirtanii zayitii qoltanii zayitii charchii keessatti sharasharaa ooltus hin jedhamu. Rooza. Wayi. Koy bakka gammeen hin dandeenyeeti yoo namni pheenxee waa deebisuu danda'u wajjin dhufe wajjin haasofta. Sobanii hallelujyaa jedhanii maayikii qabatan maayikii dhamoo maayinni ani akka sun. Isa malee dubbisan beekan osoo. Kennaadha wajjin haasaa al tokko maayikii Maaliif dalli maraatti ebbo? Lamaan keessanuu maayikii qabadhaa meel tokko. Gammachiis. Gammachiis maayikii qabadhu kenna banadhat immoo. Okay. Banee jira. Nagaadha akkam? Nagaa akkam jirtan? Fayyuma. Ortodoksiidhaati? Ortodoksii ma dhugaati? Ortodoksii warra amma gammeen jedhaa jirudha warra mukaarraa bu dhagaarraa bu jedheenni haasaa ture sanadha moo ortodoksii sirriidha? Ortodoksii jedhee maqaan noof neenni. Si warra kan mukaarraa bu dhagaarraa bu mana Ishiidhaan jechuu danda'a Roozaa jennee nuyi ortodoksiin beeknu bakka ishiin ooltus hin beeknu waan ta'eef ishiidhaan jedhe malee ortodoksiin hin jenne. Durbaa'us kennaan ortodoksiin jedheen. Siin jenne bar siin jenneeni mukkoo ishee jedhee waamne ko siinii jedhee si warra Maqaan waamne. si warra addatti muka qabu barri arraabu dhagaa arraabu jedhe barakko maa warra qeessotadha miti warri masqalii nama dhungachiisaa deeman. Kan dhagaa arraabus jira, kan muka korus jira, kan muka simintoo nyaatus jira. Isa keessaa inni maqaan dhoofne. Like qeessotadha miti maal warri masqalii dhungachiisaa deeman warra muka dhungachiisaa deemu addatti qabaa deemu jedhe ko. Directly maqaan dhoofne inni waldaa kiyya maqaan dhoofne. Hin sodaatteeni? No sodaa odoo hin taane ragaan qabu maqaan dhoofne inni. Gaafa inni amma ortodoksiidha jettee isheen ortodoksii bakka buuteetti haasofte jennaani. Eentu bakka buuse? Of bakka buufteetti amantaa ishee bakka bu'achuu hin dandeessi. Amantaa isheetiif ati bakka buufachuu hin qabdu. Dhimma isheetii namatti dabartee warraffamte ortodoksii bakka hin buutu. Hayyee inni garuu isheedhaan hin jenne akkasiin akka warra dhaqee muka waan namatti qabee mukarraa badeemuu jedhe bara. Bakka ishiin ooltu beekaga. Hayyee shirakkoo hin qabu. Walumaa galatti ortodoksiidha miti. Naftanyaa jedhe bakka ortodoksii maana hambaa naftanyaa jedhe. Hambaa ortodoksii hambaa naftanyaa jedhe boree fayyaa dadheessu. Ortodoksii hambaa naftanyaa ortodoksiin akka addunyaatti jira malee naftanyaa harkaan jiru gaani nuni ilaalla. Bar gammee jedhe malee nusiin jedhaa jira miti. Nuni ilaallatu gaa abbaa inni jedheen hin beeknu nuni. Ortodoksii hambaa naftanyaa kan jedhu kosa. Lakki hambaa naftanyaa akkan ta'an immoo ortodoksiin addunyaarra jira. Ofiinni jechuudha geessee mi'amma. Ishiidhaan jedhe gaa hambaa naftanyaa ta'uu dandeessi ishiin. Specifically itti. Ortodoksii hambaa naftanyaa jedhe bara. Hin jenne akkas. Maalate gara amma nu kan Faajin odoo asirra izbiin namni dhibbishan namni dhibbishan. Ortodoksii hin jenne nan nagaa odoo jedhe nan qabaayyuu. Sobiin hin sobiin. Soba malee homaan hojjetan miti hin sobiin. Ati hambaa naftanyaati warra hambaa naftanyaa sanii hin jedhe malee ortodoksii maqaan. Haayila Sillaaseedha miti kana amantaa kana fidee dhufe amma. Eessa? Qoy gamme wajjin haasofnanii fati Abu anatu wajjin haasa. Eessaa fidee Haayila Sillaasee? Eessaayyuu afidu ana wajjin haaseemma. Jara lammaan haasisiidha. Gaafachuun qaba. Ragaa waan hin qabne haasoftaan gaafachuu. Dhiisi rakkoon tokko hin jiru. Ilaasi jalaa badeelaa waan jedhe beekaaf. No. Hayyee kenna. Jalatti bakka yoo sodaattes rakkoon hin jiru. Ani nama seera beeku waan nama gaafachiisus waan nan beekuuf waan akkasii ammanni maqaa dhahee biluutti kana jechuun akkius gochuun danda'u.
Shirkoon tokko jiru. Ati Ortodoksiidha amma? ee Macaafa 81 amantaa? ee Maariyaamii maal jettee amantaa? Mee intee sobee roozaa qabda Ortodoksiidha jedhee fi Ortodoksii ta'uu gammadaa Maariyaamiin maali jetta? Boo Ani natti dhagamaan jiru sagaleen kee ciccitaa jira. inni gaama Maariyaamii maali jettee amantati? Sanitti dhagamaa? Gaama jedhati. Maariyaamii maalidha jettaa? Sila koo ani Ortodoksiidhaan yoo Ortodoksiidha si wajjin mantiin hidhattee afaan irratti qabdee sila. Ati No, abdii si namni dhugaa Maariyaamii maali abdii jettee abdii namni dhugaa dubbatu si mee akka hin dhagaamnetti yoo sitti hin dhagaamtu natti dhagaman jechuu ciccitaa jira waan inni dubbatu. rakkoon qabu nuyi dhagaa jirraati. Dhagaamaan Kennaa abdii Huh? dhagaa ta'uu danda'a. Huh? Kana buuxalhaallee hin dhaga'ama, keetillee hin dhaga'ama, keessan lamaanuu dhaga'ama. Tarii konnekshinii kee ta'uu danda'a. Okay, okay, Kennaa. connection kee ta'u. Okay, alright. Mee irra deebii talaa maal jechaa jirtu? maal asii jedhee beektaa? Maariyaamiin maali jettee amantaa akka Ortodoksiitti? Haadha Yesuus Kiristoos. Haadha Yesuus Kiristoos ta'uusaa biyyatu beeka. Maalidha jettee itti amantaa ati? Eenyutti? Maariyaamitti. Hoo jettu gaafin kenaan galee maal Maariyaamiin jettu? jedhe. Mee qiddaasee Maariyaamii Abuuxalhaa amma keessan ciccitaa jira. Baay'ee ciccitaa jira si dhaga'uu hin dandeenye dhiifama naa godhiti. Okay. Neetworkii kooti laata? Ani garuu nan dhagaa akko. Amma sirraa weera abuuxalhaa. Yaa giddu gidduun si Okay. buta. Okay. Mee qiddaasee Maariyaamiin jedhi. Qiddaase? Ee. Qeesii miti anis qeesii gaafadhu daaqonis miti qeesis miti akka amanaa tokko Maa akkasitti dubbachaa Ortodoksiidha miti? waan ta'eef. Maariyaamiin ammalaajiidha jetteen fudhattaa? Ammalaajiidha gaafa jedhamu yaa kadhannaa ni taasistee ni amanna. Maal jettee amantaa miti? Obboleessi maal taateeti? Akka Ortodoksiidha eegga taate most of the sila afaanuma ishee qabuudha jettee ani Ortodoksiidha jetteen. Jalqaba dibeetii kanatti seenuun dura waan ati beekuu qabdu. Maaliif amantaa kee dhoffataa deemta? Amantaa keessa dhugaan dubbattu yoo Ortodoksii taate Ortodoksii yoo Pheenxee taate Pheenxee taatee Sitti mee bara? dubbattu. Sitti meebe. Mee Roozaati maal jettee amantaa Maariyaamiin? inni galata Maariyaam siniif haa dubbisu yookiin immoo Wuddaasee Maaramii lakkoofsa tokko kadhannaa yeroo hundaa siniif haa dubbisu waa'ee Maaramii achirraa hin argata. Waa'ee Wuddaasee Maaramii afaan Oromootiin immoo galata Maaramii kan yeroo hundaa Aya kenna. dubbisiin baniiti. Mee isa kana nu dubbisime. Qaam. Isa isheen amma Galata siin Maariyaam kan yeroo hundumaa kan jedhu fuula tokko baniitii dubbisiin. Galata Maariyaam kaza aniyyuu siniin dubbisa background Baasii dubbisa. Baasii oo dubbisa. lakkiin na dubbisu maal inni Ortodoksiidha miti? Kennaan okkoo Pheenxeedha. Kijibaaf okkoo siin asirratti afaan qabuudhaa fi sila sobeentinii jedhe malee. Abdii Muusanii torkiin kun rakkisaa jira. Itti fufaa yookaan abbaa caalii. Lakki. Sobanii jarri Pheenxee kuni hin sobanii nu ijibbaachisanii warra Nama shaada qabutu seenaa galfate jira qoya nama shaada qabutu jira dee. Mee ati Afuura jala wal qoya kenna. maal Jooni itti qabadhu maaf sobdaati. Roza qoy meeru tokko. Roza qoy. Jooni. Joon. Joon. Abdii dubbadhu. Shaataan qabadhaan agarsiise deemi.
Itti fufaa Ustaaz. Salaamu alaikum. Ustaaz Munzir. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Neetworkii Abu Talhaa xiqqoo ni kukkuta. Abdiitti fufee. Obbo Muusaa guyyaa guutuu lallabne. Aywa. Qaxxaamuu qaba Obbo Muusaa. Waan wajjin eegaltan san fixaatii waan biraa irratti fufaan Abu Talhaa. Yoo isinii mijjaawe hin dhaga'ama garuu amma. Kennaa maali gaa isuma sanadha kanan gaafadhee ture amma innumtuu of bareera silayyuu isaa isuma irratti ishee dhaabsisuudhaaf jedhe. Nuufaa dubbisu fuula Abu Talhaa jechuun ati amantaa naa kennuu hin dandeessu kana beekta. Maaf sobdaree in sobdi yoo siniin jedhe ragaa waliin an dubbadhe kaan. Rooza miyuutii Mu'iitiin godhu maaf sobda paaktii sobda asirratti baate maaf sobda qilleetaa hin sobiin. Pheenxee dhaalakkii sobee tanaan ortodoksii jala dhokadhan jettu eenyu si as gadde. mee maalinni kana sobe natti? Ani ortodoksiidha jettee maqaa ortodoksiitiin maaf sobda. Nun xureessinaadhaa Ani ammas ortodoksiidha. Nu dubbisi ka galata marameen kan yeroo hundumaa kan nu hiixataa kan qibxataa Dubbisi harkaa qabdaan dubbisiin nagaa. Sawiyyoo ani bakka hojiin jiraanii sa'aatii afurii. Jiraattu afaan kee qabitaa egaa bakka. Maaf sobdanii warri pheenxee ortodoksii keessa dhokachuuf jettanii maaf sobdan erga ortodoksii taate baasii dubbisa appilikeeshinii silkii irra siin jira. Uddaasee maaramii immoo ortodoksii taate mana keessaan dhabdu. Sii galamii maaf sobda maaf ortodoksii keessa dhokattan. Qabaani dubbisuu qofa odoo hin taane sammuu keessa ulsiifan jedha garuu akka ati jettu kana ati nan ajajju ati ajajjuuti yaamiti ani dibeeti. Egaa silaasitu ortodoksii bakka eenyutu ortodoksii bakka si buufate. Ani bakka bu'ee hin jenne. Ani bakka bu'ee hin jenne. Ani bakka bu'ee hin jenne. Maa haasoftaree ortodoksii da'uu hin godhatinaadha of danda'atii gaafii keessan deebisa warri beektu. Maal haasaa jirtaati? Waan haasaa jirtu beekta garuu? Afaan Oromoo afaan Amaariffaatiin jammarru. Waan barbaadde haasa'i waan irraa haasaa jirtu beekta? Waa'ee warra pheenxeetirraa hin haasa'a hin sobanii hin sobamu. Okay, pheenxee wajjin haasa'i gaa'is amma. Maaf sobda situu sobaa jira ani ortodoksiidha jettee maaloodha inni kun. Okay, maal inni marragaagachaan kee doktorii maanno ortodoksii ta'uu dhabuun kee maa inni ragaan kee? Kadhannaa yeroo hundaa galata Maariyaam nu dubbisi baasitii waa'ee Maariyaam achirraa hin hubannaa siin jenna. Kaza baastee nu dubbisuu didda maal gochuu dandeenya? Of biraa qabdaa miti ati maal si barbaachisa? Isaaniif dubbisnaa. Isaatu Dubbisiif gaafa dubbisuu barbaadde dubbisiif. ortodoksii dheettee maqaa ortodoksiitiin shakkaliin kaa pheenxee taate wanta itti amantuyyuu hin beeku. Kuni kwalifikashinii ati ittiin jiksitu ta'uu hin danda'u. Loojikii dadhabaadha. Nan dubbisan jenne dura yeroo deseentu nan dubbisan jenne. Jetee moo hin jenne yaa jamaa? Nan dubbisa waan jetteef dubbisiif. Siituu jedhee si jedhee. Gidduu galte eentu si waame. Bakka inga kan Roza yoo gaaffii qabaatte ila akki gootu Roza pente gaaffii yoo qabaatte Roobeelii fi anaaf Yesuus jira kan jedhu kana haasofsis jarri lamaanii Roobeeliin shakka garuu anaaf Yesuus jira kan jedhu kun Kiristiyaa penteedha. Ortodoksiidha fakkaata. Eewa anaaf Yesuus jira kan jedhu kun penteedha. Isaa wajjin haasa'u. Anaaf Yesuus jira wajjin inni haasa'u dhiisa. Nama kan biraa naa gashaa. Kennaa bara meeqa dhufe peenteen? Gaafii naa Roza dhiisin pente ortodoksiidha jedheera dhiisi kanas dhiisi. Ishii warri peentee seenatii bara yookiin as jalatti barreessaa bara meeqa dhufte peenteen? Isaan duratti yoo maalitti amanaa turtanii akkamittiin jiraachaa turtan? Kanuma qofan gaafadhaani warra peentee. Isaa dura ortodoksiidhaan taqalaaqalanii jiraataa turan. No, ortodoksii keessa hin jiraatan. Amantii qo'aa isaan gaafanna. Ergasii immoo akkamittiin karaa kana kanassalanii kophaatti baafatanii amantii ofii isaaniitii. Namticha tokkotu baazawee namticha tokkotu magaalaa Naqamtee keessaa intinii jedhee lallabuu jammaree achumaan babal'achaa deeme. Barri sun garuu bara meeqaa? Amantiin kun amantii maaliiti? Ishii pheenxee jechuun maal jechuudha? Pheenxeedhaani. Pheenxee yookiin duuka buutuu Kiristoos kan jedhu barreeffamee jira wangeela irratti. Gaaffii bareedaa wallah.
Jechi pheenxee barreeffamee jira. Kottaa seenaa naa deebisa. Wallahi seenaa ergadhaatiin naa deebisa. Dhuguma magaalaa Naqamtee keessatti lallabame yeroo duraatiif sin caalallee hin beeku dhugaa. Itoophiyaa keessaa jechuu siiti yommuu ta'a. Okay. Itoophiyaa magaalaa Wallaggaa Naqamtee magaalaa Naqamtee keessatti lallabame. Paastarii wajjin oolan. Boojji birmaji. Najjo godina Wallagga lixaa lafa jedhamtu amma boojji birmajii naannoo najjoo ollaa san gooda gara lixaa sanii achitti hundoofte achitti irratti. Siidaa namticha yeroo duraatiif wangeela lallabee akka siidaa Minilikitti intini magaalaa Naqamtee deemtanii ilaaltanii yoo jiraattanii akka nama intini akka kuno Abbaa Jifaar siidaa Abbaa Jifaar minaaminatti hojjetameefii jira. Innaa isatti amanaa jiru warri pheenxee jechuudha. Isatu lallabeef yeroo duraatiif. Maal akka ta'e hin beekan ani pheenxeedha siin jedhu. Amantiin garuu maal akka ta'e hin beekan. Dhuguman sinitti mala magaalaa Naqamtee keessatti awwaalamee akka siidaa intini kino yeroo duraatiif kan hojjetame Itoophiyaa irratti siidaa Minilik minamina Finfinnee irratti ni argitanii. Akkasittiin dhaqanii sanbataa fi qidaamee achirratti caffaru warri pheenxee. Kuni dhuguma jirtu. Dhugaa jirtu immoo biyya noksinaa koottaa isiniif dubbadha nama baay'eetu jira asirratti dhugaan jirtu kanu. Baay'ee sin hordofi baay'ee na goyyoomsitan. Amma yoomititti na goyyoomsitan ana jenereeshinii tan. Na gubdan. Akkasii gaafii kana nuuf haa deebisan bara meeqa lallabame wangeelli bara meeqa eenyutu fide amantii kana gara biyya lafaa amantii pheenxee jedhu kana eenyutu dubbate kana naa deebisuu hin dandeessanii warroon as keessa jirtan. Abu Muaz. Abu Muaz. Abdi Musa dalakkaa sore. Tokkoffaa irratti amantaan pheenxee jedhu hin jiru. Yoo dogoggora waamte hin beeku kitaabarra kan jiru pheenxekoonchee jedha. Inni sun immoo Holy Spirit isa jedhamudha. Isa Yesuus Kiristoos waadaa ergamoota isaati galee Pirootestaantidha amantaan isaanii malee jechaati waamtu kana ani beeku. Holy Spirit isa Ingiliffaa sana irra deebime. Kami? Maal jettee isa Ingiliffaa sana irra naa deebi maal jedhetti? Pirootestaantii jette? Hafuura qulqulluu. Holy Spirit jechuun hafuura qulqulluu jechuudha. Eenyutu jedhe achi akkas? Eenyutu akkas jedhe? Kitaabarra jira kitaaba hin beekne malee. Jechi pheenxee jedhu jecha maaliitiin siin jedhe? Pheenxee kan jedhu misunderstanding akkaataa biyya keessatti akkasitti itti ofii waaman hojii malee amantaan akkas jedhu hin jiru. Maaloo abboo amantaan akkas jedhu hin jiru hin jedhinaa issoobinaa. Ijoollee ani asirra taa'ee soban dubbadhu nama baay'eetu sun nu dhaggeeffachaa jira. Jechi pheenxee jedhu jecha maaliiti? Pheenxeen jecha mataasaa danda'ee jechi pheenxee jedhamu immoo jecha maaliiti? Obboleessa koo naa deebisi. Mee amma ijoolleen ani pheenxeedha. Ani duuka buutuu Kiristoos. Okay, duuta buutuu Kiristoos yoo taate jechi pheenxee jedhu kun jecha maaliiti? Kana qofa naa ibsi. Ifin atuu pheenxee jetteeni jennaan mirkaneessite jarri qulqulluu ta'uu isaanii jechuudha. Maqaa isaatiin. Mucaa afaan Oromootis yookiin ani waan biraatiin nan dubbisin kaabbaa koo. Jechi pheenxee jedhu jecha maaliiti? Kennaa ortodoksummaa irraa gara pheenxeetti deebistanii ajaa'ibaa immoo kanatti deebi'e. Hin sobanii beekatiif ortodoksii keessa dhaqanii lixan. Dhaggeeffadhaan dogoggora keessirreessuufan ilaal. Pentecost kan jedhu hafuura qulqulluu yeroo Yesuus Kiristoos ergamoota isaati irratti hafuura buusuuf jedhu wanti sun akkas jedhame malee amantaan akkas jedhu hin jiru giifti. Mormitoota isaan afaan Oromootis itti mormitoota pheenxee odon taane maannoo isaan mormitoota bakka. Bravo jagna kunoonis kanan sinii deebisala.
yaa Pheenxee jechuun mormitoota. Amantii jechuun miti dha. exactly Mormitoota jechuudha. mormitoota anuma jedhu santu amantaa ta'eef isaanii pirootestaantii isa jedhamu san jechuudha akkasitti beekuun barbaachisaa Yaa misleading obboleessa koo amantii pheenxee yoo taate pheenxee irraa dubbadhu. Ortodoksii yoo taate immoo ortodoksii irraa waliin dubban. Keessatti ana laddee guddadhe. Si galamee. Kenna. Ani pheenxee doogora irraa hin akkatan dubbachaa. sirreessaa bara amantaan Rakkoon pheenxee yeroo rakkoon addunyaa kana irra rakkoon qabama bareedaa jirta kenna. Macaafa 81 moo 66 sirriidha jettati. 81 sirriidha jedha. Warri 66 jedhan dogoggorarra jiru. Isaan mormitoota daandirraa ba'anii jiru. Akkaan lakkasitti cabsadhu laa kunoo. No, Macaafni duras meeyaan hin dinne isin gaafin taane nama gaafattu. galatoome. Akkasitti Mee waliin macaafni dubbachaa. 60 maal itti abbaa caale? Sagaleedhuma biyyattuu sagalee abbaa caalii tanatu dubbate akkas taanaan walii gallan jedhee. Okkee ayyee. Yaalaan inda'uun maquma isaanirraa akka ati hubattuufan kana fide mormitoota isaan mormanii baane waldaa kana keessa. Kanaafuu Eenyuun morman? warra amantaa duraa irraa foxxoqanii baane gara Lewis Paasteriin jechuudha. Okkee amantaan duraa sun eenyuun ture kan isaan mormanii bahan? Amantaan gaa walgaawwan hedduutu ture. Walgahii irratti abboonni amantaa hunduu walgahanii baay'ibilii akkaataa barsiisa baay'ibilii irratti gizee interpireet godhan jallisanii waan barsiisaniif achirratti walii galuu hin dandeenye adda addaan fofoxoqaa dhufan jechuudha. Eenyurraa foxxoqanii jedhe eenyurraa foxxoqanii mormanii bahanii? Qaamarraa bu'aan qabu miti? Eenyurraa bahanii? Yeroo jalqabaa kaatolikii fi ortodoksii walirraa buqqee isaan immoo kaatolikii irraa buqqa'anii ba'an. Ahaa. Jalqaba kaatolikii fi ortodoksiitu walirraa buqqee? Ortodoksiitu kaatolikii irraa buqqee moo kaatolikiitu ortodoksii irraa buqqee? No adda hiraman malee tokko tokko irraan foxxoqu. Kamtu dura ture? Adda walirraan. Dura kan ture amantaa isa sirrii ortodoksiidha inni amannaanu. Dura kan ture ortodoksiidha ergasii dhufanii warri kaatolikii irraa bahanii? Walgahii jira. Walgahii hedduu taasisanii abboonni amantaa achirratti barsiisni bakka isaan itti olgatan kuun hin fudhate kuun hin fudhanne warri akka barsiisa adda ta'etti amanan hunduu garee uumanii garasitti ba'anii warri isma duraatitti amananii qabatanii dhufan immoo isma duraa qabatanii akkana ba'an. Even ortodoksiin adda ba'ee jira doktariin irratti. Maannoo oriental and western warra ta'an jechuudha. Ayyee inni rakkoon qabu itti deebinaati. Dura kan ture ortodoksiidha jette? Amantaa kiristaanaa tokko ture dura. Kiristaanummaa irra hin jiru. Maal kaatolikiin kiristaana miti? Kiristaanaa itti waamamni isaanii gaafa walirraa buqqa'an hunduu akka adda baasuuf tolutti maqaatti moggaafatan. Yaa rakkoon hin jiru. Jalqaba kaatolee ortodoksiidha jettee? Ani hin beekne irraa hin dubbatin. Warri beente of danda'anii haa dubbatani. Kuni wanta ragaa hin qabnedha kana taasaa jirtu. Odoon anas irra jiru waa'ee ortodoksii hin dubbatin. Hin beektu taana zim jedhe. Isaan dhimmi abbaan beentee dhumti wal seentee haa dubbatu. Roozal tokko qoy. Maaliin fakkeenyaaf waan hin beekne irraa anan dubbatu. Roozal tokko qoy. Akka seenaatti ortodoksiitu kaatolikii irraa buqqa'e moo kaatolikiitu ortodoksii irraa buqqa'e? Amma laala wanni ati hubachuu qabdu amantaa kiristaanaa tokko ture duraan. Yoomii qabee? Yeroo barsiisa Yesuus Kiristoos lafa kanarratti dhufee qabe. Yeroo masanaa qabee amantaan kiristaana jedhamu jira? Kiristaana jedhamu jira yes. Ragaan jira kanarratti? Meenu kenne? Hojii ergamoota 11:26. 11:26 maal jedha? Kiristaanota akka jedhamanii waldaan maqaa tokkoon akka waamamte jechuudha. Yoomiidha mee dubbisimee baniima? Siifan dubbisa. Hojii ergamoota
11:26. Okay, yeroo isa argitettis gara Antookiyaatti isa fiddeedha. Waggaa sana guutuu waldaa sana wajjin wal arganii namoota danuu barsiisaa turan. Bartoonni jalqaba dura Antookiyaatti Jalqaba duraa jedhanii waamaman. jalqaba duraa jedha. Yaa, Maal jedhametti deebii dubbisi? jalqaba duraa. Yeroo jalqabaatiif jechuudha miti? Ee, Yeroo jalqabaatiif Antookiyaatti kiristaana jedhamaniidha miti? ee. Antookiyaatti eenyutu isaan fide? Ol baanee dubbisuu qabna. Barnabaas. Baay'ee bara meeqa fideen Antookiyaa? Yesuus jira yeroo sana. Bara kami? Bara isaan Antookiyaa dhaqan sana Yesuus jira. Hiiwwat hin deemin. Yesuus immoo barsiisee bartoota isaa barsiiseeti hunda mishinii isaa xumuree jira yeroo sanatti. Eesh jiraan jedhe lafarra yeroo sana. Inni abbaa isaa cinaa jira yeroo sanatti barsiisee mishinii ofii xumureera. Baay'ee yeroo sana Yesuus hin jiru miti lafarra. Bakka isaa malu jira lafarra odoon ta'a. Yaa rakkoon tokko hin jiru. Kanaafuu bara meeqa dharee kan isaan deeman erga Yesuus ol ba'ee booda bara meeqattidha kan isaan Antookiyaa dhaqan? Bara isaa yaadadhu wanni raasii fiduu hin danda'u. Bara isaa yaadadhu. I think naannoo 500-600 akkas waan akkasii natti fakkaata. 500? Bara 300 waan I'm not sure. Wanni si sobuu hin danda'u Google godhee si fiduu hin danda'u. Walumaa gala ol ba'iinsa Yesuus boodadha miti? Kun mormiin qabu bar. Ol ba'iinsa Yesuus booda kiristaana jedhaman miti barattoonni Antookiyaatti? Yeroo jalqabaaf. Isa duroo yeroo Yesuus ture barattoonni maal jedhamaa turan? Erga Yesuus ol ba'ee utuu Antookiyaa dhaqanii waggaa tokko hin turin booda maal jedhaman? Maal jedhamaa turan? Isin duuka buutota kiyyaa jedhee itti beera. Yesuus Kiristoos waan jedhamuuf kanaaf isa duuka bu'uu jechuun kiristaanummaa fudhachuu jechuudha. La. Kiristiyaanummaan jalqaba duraa Antookiyaatti jedhamanii naan jettee kaate miti biroo. Akka barsiisan gaa bartoota isaa barsiifateera barin akka jedhanii Rakkoon qabu. Yeroo jalqabaatiif Antookiyaatti kiristiyaana jedhaman jedhamiti? Yeroo jalqabaatiif Antookiyaatti kiristaana jedhaman. Yeroo Yerusaalem keessa turan sana Yesuusii wajjin kiristaana jedhamaniiru? Duuka buutota. Jedhamaniiru kiristaanaan jedhe boo. Duuka buutota jedhamu. Kiristaana hoo jedhamaniiru? Kiristaana jechuun duuka bu'aa Yesuus Kiristoos. Biroo definishinii isaa si gaafachaa jiru maal taate? Innaa akka ati barbaaddu miti koo barsiisa tiyooloojiin sitti maa jira malee yaada mataa keetii. Barsiisa tiyooloojii fi maalii isin gaafanne ani barattoonni yeroo Yesuusii wajjin turan kiristaana jedhamaniiruun sin jedhe. Barattoonni yeroo Yesuusiin turan wajjin turan kiristaana jedhamaniiru. Erga Yesuus gara waaqaatti achi ol ba'ee booda osoo Antookiyaa dhaqanii waggaa tokko hin taa'in dura kiristaana jedhamanii beeku. Duuka buutota Kiristoos jedhamanii jiran. Malee kiristaana jedhamne miti? Akka inni ajajetti akka barsiisetti itti moggaasanii yeroo eeggatanii. Akkasitti nama moggaasadhaa gaafa Antookiyaa dhaqxan jedhee itti hime Yesuustu. Sun yaada mataa keetiitti malee barsiisa isaatiin barsiifateera. Yesuus kiristaana jedhamaa jedheeraani? Duuka buutuu Yesuus Kiristoos yoo taate Kiristoos duuka buute jechuun yaa kiristaana taate jechuudha. Waan ragaan qabne naasee nati. Ragaan qabne odoo hin taane akka biraatti hin kiristaana jedhamtu iddootti jedhe qaba. Waan garaan hin geenye naasee hin jedhi malee ragaan hin qabaame. Biroo barattoonni akka ragaatti fidatteen Antookiyaatti yeroo jalqabaatiif kiristaana jedhamanii jetti. Kiristaana Antookiyaa yoom deemanii na waggaa 500 300 rakkoon qabu ani isa siin gabaabsa. Isa siifa mirkaneessa amna shuu. Erga Yesuus arrage booda waggaa 47 boodadha kan isaan deeman. Ammumaa siifa mirkaneessa amna. Rakkoo isa dhiisi. Walumaa gala yeroo barattoonni Antookiyaa dhaqan sana Yesuus akka lafarra hin jirre dhugaa baateetta. Barattoonni immoo yeroo Yesuus jiru Yesuus boodallee osoo Antookiyaa dhaqiin jiru Antookiyaa eegga dhaqan iyyuu waggaa tokko boodadha kan isaaniin kiristaana jedhame. Isa dura kiristiyaana wanti jedhamu hin jiru. Sigalee
isa dura kiristaana wanti jedhamu hin jiru. Erga kiristaanummaan kun Anxookiyaatti moggahee booda kaatolikii wanta jedhamutu dhufe moo ortodoksii wanta jedhamutu dhufe dameelee kiristaanaa keessaa? Kiristaanaatti ture duraan. Kiristaanummaa booda kiristaanummaan Anxookiyaatti dhufe isa dura hin jiru. Gaafa Anxookiyaa sana jadi qabeera. San dura jira. Kiristoos jira taana. San dura Kiristoos jira taana hinuma jira. By default. Ragaa fidi. Macaafni kee yeroo jalqabaaf achitti kiristaana jedhamaniidha. Ati isa dura jiraadha jirta. Sigalee mee ragaa fidi. Ragaa si kenne duuka buutuu Yesuus jechuun Yesuus Kiristoos jechuun kiristaana jechuudha siin jedhee. Ragaa fidi sas. Duuka buutota an jedhan si fida? Duuka buutuu Kiristoos jechuun kiristaana ka jedhu ragaa fidi. Suni barsiisa teolojiiti si galuu hin danda'u inni. Barsiisa teolojii dhaqiitii fudhadhuuti cherchitti gashi isa waan macaafa irratti caafame si gaafachaa jedhan. Inni amantaa tama kitaabicha. Waan caafame duwwaa osoo ittiin dabaleen irraa hin hir'isiini isa duwwaa natti himi malee teolojiidhaa maaloo kee dhaqiitii isa cherchii keessatti cufadhaati haasa'a. Isa caafame duwwaan si gaafa. Laal nuyi deebee gaaffii ati gaafattu hundumaafuu qopheedha akkuma Petros tokkoffaan 3:15 nutti himu gaaffii ati gaafattu hundaaf qophiidha. Qophiidha erga taate memmee No. ragaate amma fiddi. Dhageeffadhu. Yoo seera eegdee haasofte dhageeffadhu. Sima harkatti qabeessi bacarqiraawwatte gadansii bu'a. Mee itti fufi. Yookaan abdii yoo jiraattis. Kanaaf maayikii qabadhu. Liiniyaa kana nu seessisaamee peenteedha fakkaatti. Waa'ee Yesuus waa'ee peenteen. Yootiin kun ariifachaa jirti fakkaata yoo. Yooti dubbisnu. Dubbisaan. Dubbadhuuti deemi waan dubbachuu barbaaddu hiyooti. Obbo Musaa Allaachuu wayi. Hiyooti. Dubbadhuuti dubbadhu. Jirtu nagaa keessanii. Nagaa keenya yoo gaaffii qabaattes yoo gaafatamuu barbaaddes manni karaan banaa. Ani gaafatamuu sin barbaadu gaafachuu sin barbaadu gastiin natti argame naannoo keessanii. Shiraata nyaattaa qo'e shiraata nyaattee deemtash. Obbo Musaa dubbadhu waa himaa cufattaa mootiin goote. Okay. Yooti isuma warra akkana warra gara lixaa kanaa moo akkam loqonni kee kuni maqaan balleessaa jirtaa? Akkam. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Akkami bro deettaa ollaa keenya. Anoo buna guyyaa tokko dhugeera saambuudhaan duun. La ilaha illallah kun callaadha boollaa callaadha kun. Ancha kami kiristaana taate? Ani moo? Inde maal jechuudha? La ilaha illallah Muhammad. Guyyuma keessa kiristaana taate moo duruma kiristaanaati? Ani duruma kiristaanaati. Abbootaay. Hin kakattaa? Ani kakadhu maaliif an kakadha waan hin beekne tokkotti. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jetti sanuu. Peentee nama ortodoksii turte jechuun hin beeka kana dura si beeka. Qophoon akkam. Si dubbatu dhaga'ee hin beeku. Akka moontee tokko osoo hin beekin duruu hin kakadhare. Qophoora beekan gide. Dubbiin badeera qophoo maalii qabna? Qophoo maalii qabna buuta lahaa miliquudha malee. Protestaantii dhaate yoo. Ani gaaffii sin barbaadu suniin jedheera la gaaffii qofa akkanaan gaafan. No si gaafataa hin jiru ani si gaafatuuf miti lakkee sadaateen abshira. Cufattee. Shema bannee barbaran. Jimmaa maqaan nyaatta jimmaa keessa kiristaanni jiru jennaan dhageesse moo?
Ani waan jimmaa yoo dubbadha jimma jedhee waan jimmaa mee yoo akka waan Ayyaanni jimmaa dubbadhee koomentiidhaan akkana jettee bara. Maqaan nu nyaatte jettu. ani moo La koomentiidhaan mucayyoo tokko. warra koomentiidhis an lakka maqaa biyya tokko illee hin dubbanne illeedha ani uumaa waan akkanaa hin dubbanne ani warra koomentii immoo ilaalin ishee ammaa biyyatti jirtu ruuziin jiru moo maal akkamitti maqaa nyaattaati? Ay jara tokko jirani malee namni kan maalan beekaa. Jimma keessa. Dhuguma jimmaa silaati. Eeyyee maal? Fakkaadhu moo shakkitanii? Abdi dhiifama gidduu sagandi tokko naa kenne Jimmaa keessaa iyyuu biyya Shabee Somboo jedhamu yoo beektaniif warri Jimmaa jettan dhufu. Hiwat. Barri isaa waggaa 44 AD-dha Abdi akka namoonni illee dogoggorre. Barri kiristaanota jedhamanii itti moggaafaman 44 AD-dha. Okay. Waan isaan dhageenye illeedhaani akka rakkoon qabayye baga kennitesh. Namni shaadaa jettanii shaadaa jira jettanii ana bira jira jedha barreessaa yookaan immoo anatti shaadaa qabataa jedha barreessaa ishee jamaa. Sada ishee ati Shabee Somboodhaa hiwwate? Eeyyee. Ajaa'ibaati. Yaani maatimti kee guutuunuu kiristiyaana moo itti gorte karaarra? Ay maatiin koo kiristaan wal makaadhuma jirru haadhasi. Okay, muslimnis jiru maatii kee keessa? Obboleessi maazarii jiran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ati akkamii asin dhiyaanne quba ol qabuun geenye bilchaanne? Ammallee hin bilchaan. Ganaadha. Akkamii itti daddabalamuu dha qoraan? Gaafa rabbi jedhe taa'uun hundinuu. Gidduudhaan eessa badde deebiteeti? Laakiin banne jira dhugaa. Hin dhaggeeffattaa? Laa dhufaan jiru baay'ee. Hafuura hamaatti seenee meeqa kan iddoo kana si jibbisiisu hafuura wayii seene miti? Hafuurri wayii jira moo? የተወጋ ይሁን መንፈስ kan dura hin beeka bar hin dhabamtu jala hin dhabamtu kana dura naannoo yeroo duraa tokko hin dhabamtu booda kana hafuura wayii seene sirra haa rukutamu abboo maquma kootiin ilaal maqaa biraa miti kootumaan sirraa dha'amee haa kufu abboo sirra haa caccabu laa ilaaha illallah. Amiin kan rukutame ta'u. Ameen. Hin fagaatiin maaliifu rakkoon qabu waanuma fedheefu yoo ta'e hin fagaatiin dhaggeeffadhu. Dabalataan ammoo yaa zuunyi qaquun jedhin ammaati. Atti zuunyaatti ilqaquun jedhin. Gaafadhu waan si dhibu yoo jiraate gaafadhu. Wallaahi islaamummaarraa gaaffii yoo qabaatte gaafadhu. Dabalataan ammoo waan beekturraa barsiisi nama. Maali addunyaa biyya wangeela labsaan jenne maali biyya lafaarra deema wangeela labsaan jenne wangeela lallabi nutti lallabi sirri nutti lallabi. Waan gaafatu islaamummaarraa gaafadhu waan gaafa ijoollummaarra fakkeenyaaf amma akkuma jettu nama Shabee Somboo yoo taate musliimoota keessa guddatte musliimoota keessatti eega guddatteeti waan takka wantoonni gaaffii ta'an jiraatu mala wantoota musliimoonni dubbatanirraa waan isaan godhanirraa kanneen irraa dabalataan ammoo bu'uura islaamummaarraa wanni gaaffii ta'u jiraate gaafadhu rakkoon tokko hin jiru. So fakkeenyaaf islaamummaan maalitti amantanii waaqni si waaqessan eenyu ergamaan keessan eenyu kanneen illee hin beekta jedhee yaada. Quraannoo maali hadiisni maali namni karaa kamiin jannata galuu danda'a akkasin amantanitti kanneen gaafadhu baradhu maaliif jennaan baradhuuti namni tokko yoo barate nu biratti qabadhuuti achi booda barataa wanni jedhamu hin jiru nu biratti baratuudha. Baratuun ammoo amanuuf miti. Amanuuf osoo hin taane akkanumatti bartee taa'uuf si fayyada. Waan tokko wallaaluutu badaadha malee waa beekuun gaariidha. Bari gaafadhuuti fakkeenyaaf kiristaanummaarra nan gaafatina islaamummaarraa hin gaafadha yoo jette waan kiristaanummaa takka illee sin gaafadhu waan akka kiyyatti jechuudha.
Sigale maaliif jennaan waa itti amanuu illee yoo baatte baruun gaariidha jechuudha. Kottu yaa ilma namaa dhagahi waan gaarii dukkanatti hin jaamiin baafadhoo gargari amanuu baattullee amantii wal bari isa kami dhugaan isa kami dharre hundumaa addaan baafadhu suuta jedhii sabri sanbooda amanii yoo feetes kafarii beeka sanbooda yoo baay'ate yoo feetes Dhugaa jedhanii baay'ee jaalladha Yuraayyaa kan. jaallattaa dhaggeeffattaa Yeroo tokko dhaggeeffanna waardeenyaan kun musliima wajjin hojjennu. Dhaggeeffanna. Maa rakkoo qabamu? rakkoo tokko hin qabu quraana iyyuu dhaggeeffadhu raayyaa qofa miti quraana iyyuu dhaggeeffadhu rakkoo tokko hin qabu uma nu biratti homaa rakkoon hin jiru waan akkasi dhaggeeffatuun nuuf akka keetti gaariidha jedhee yaada godanyaan kee musliimaa? Musliima. Sinafeer ture sinafeerraa siin gootu kottu yaa obboleetti kiyya hiwwati shin atri fi hiwwati shin aadaanii siin hin jettu? Laa dubbatu isheen waa'ee maqaan kaastu በነገራችን ላይ haa ta'u gooftaa Yesuus Kiristoositti amanii gooftaa fudhadhu jedhu anillee wangadim hiwwatim hin jettu? hin jedhuni. Okay. Bakka isin lamaanuu tiraasima wahii walitti jirtu tiraasima wahii አይደለም nuti namni hojii galee jiraanne malee maaltu amma kai kiristaanaa na wajjin wallaluu dandeessi እንዴ? Okay. Ani amantaa ishee kabajeen jiraadha isheenis amantaa koo kabajtee jiraatti. Banagaraachin laay namoonni baay'een kabajuu waan jedhan kana akkamiin ilaala beektaa? Akkanumaan callisanii inni kunis islaamummaa shaantaa naqatee shaantaa qulfiitti qollofee inni kiristaanummaa qulfii isaatti qollofatee taa'ee innaan faarfatus Yesuus si jaalata wajjin jedhee faarfate yeroo inni kun qara'us wajjin qara'ee akkas jechuusa. Amantii walii kabajuu jechuun hiwot ragaa qabatamaadhaan waan gaarii waan hubatte amantii sirraa waan isisaabe isii kanatti himu. Isiin kunoo waan hubatte waan amantu waan jiru himu kottu amantiin islaamaa amantii isa kana. Inni yoo si yaamte amma isiin yoo ofiisiiti islaamummaan si yaamte islaamummaan isa kana rabbiin keenya tokkicha isa kanatti amani jettee yoo si yaamte yaani amantii kee kabajuu dhabdeen jedha. Yaada jechuun yookaan ammoo si xiqqeesse jechuudha. Amantii kee xiqqeesse jechuudha. Rabbiin kan jira sila tokkicha malee hindi. Okay, amantii rabbiin tokkicha malee meeqa jedhama kiristaanonni sadii jira jedhu minaan nageenyaati. Sadan waaqa tokko jiranii bara deebisanii. No isiin boodarra tokko jedhan sun mashawadaadha bara akka namni akkamitti waaqa sadii waaqa situ hin jedhamnee fi boodarra dhuftee tokko jedhanii cufan malee wanta ittiin waa cufsuudha akka namni waan gaafannee cufan malee sadii tokko hin ta'u amma ati akkuma kee sammuumti kee mee rabbi jedhe amma sammuun kee namni tokko yoo Abu Talhaa Munzirulummaa Abdii walitti tokko yoo siin jedhan amma si fudhata qalbiin kee akkamitti si fudhata tokkoo miti tokko ta'uu hin danda'an tokko jechi jettu kun boodarra dhuftu suni cuftuudha akka namni waaqa sadii waaqessitu yoo siin jedhan hundee tokko hin jennee maal jedhan boodarra tokko jennee raamsi hin jedhan beekta isiin cuftuudha malee sadii jennaan sadii saduma fakkeenyaaf amma yoo herrega barattee ta'e akka herregaatitti akkuma herregaatti ilaa yaadi laasii wallahi sababee sirri mayyaade amma fakkeenyaaf atamma nama barate tokko ida'uu tokko walqixa sadii sadanuu immoo tokko yoo siin jedhanam sammuun kee akkamitti fudhata yoo barattee jiraatte kutuma tokko illee yoo barattee jiraatte tokko ida'uu tokko walqixa sadii sadan sunoo tokko yoo siin jedhanam amma wallahi waan fudhatamu miti. Maalirree sadii isa jedhan sana balleessuudhaaf jecha tokko jedhan malee sadii uuma. Yaani hafuuraan jedhanii kejarrimu. Hafuura maalii? Innaa sadan waaqa tokko ergi jedhame hafuuraan malee akkamitti si jammar sadii waaqa tokko ta'a.
argitee la. Sadii akkamitti tokko ta'u hafuuraanis haa ta'uu afuufamees haa ta'uu akkuma fedhetti yoo barbaadde afuufuu dhiisii yoo barbaaddetti karrisii jedhillee aga feete hafuurallee fidi waan feete fidi sadii tokko ta'u fakkeenyaaf waaqayyo fakkeenyaaf akkuma isaan jedhanitti waaqayyo abbaan waaqaa jedhan tokko ilmis waaqaa jedhan lama afuurri qulqulluunis waaqaa jedhan sadii waaqayyo abbaani waaqarra jira haya ilmi ammoo lafarra jira. Poolisiin ba'aa gadi sin dhufa inni gaafa fakkeenyaaf Yesuus cuuphamuu dhufee akka gugeetiin bifa gugeetiin mormarra gateettii Yesuus irra qubateedhaan Yohaannis cuuphaatii cuuphaa jiru. Laal waaqni immoo gaafa sana eessa jira sagalee wayii waaqarra lallabee inni kun ilma kootiidha. Waaqni inni sagalee qabu sun waaqarra jira. Ilmi immoo lafa kanaa cuuphamaa jira. Hafuurri qulqulluunoo bifa gugeetiin dhufee bifa maal adarii beektame gogee yookaan immoo ududdee bifa ududdeetiin dhufee gateettii isaarra buufateedha. Wanni sadii inni tokko lafa jiru, inni tokko waaqarra jiru, inni tokko asii kunoo dhufee gateettii isa kanarra jiru akkamitti tokko ta'a? Tokko lammaffaa waaqayyo abbaan hin dhalannee jedhan. Waaqayyo abbaan hin dhalannee jedhan. Tole ilmi waan dhalatee jedhan. Hafuurri qulqulluun hin dhalannee jedhan. Abbaani isa erge yookaan ammoo foon illee isa uume jedhan gara haadhaa keessatti. Dabalataan abbaan isa ergee jedhan. Abbaan ergaadha. Ilmi ergamaadha. Hafuurri immoo gidduu kana jiraata isaan gidduu. Abbaani hin ajjeese. Jechuun kan nama hundumaa ajjeesu isa kan jedhu caafamee jira seera keessa deebii boqonnaa 32 gubbaatti anatu hundumaa ajjeesaadha. Abbaan hin ajjeese. Ilmi hin du'e. Achi immoo abbichuma santu deebisee immoo ilma san kaase. Ilmiin kadhate. Abbaan hin dhaga'eef. Ilmi hin nyaate hin dhuge abbaan hin nyaanne hin dhunne. Ilmi hin boo'e illee kadhatee waaqayyo koo jedhe gaafa kaan yaa waaqayyo koo maaliif na dhiifte eloohii lamaa sabaqtan boo'ee waaqayyoon kadhateedha. Waaqayyo immoo kadhata isaa dhaga'ee jedha macaafni. Tayyib inni tokkoon kadhata inni tokko kadhata dhagaa akkamitti tokko ta'an mee dabalataan ilmumaaf abbaayyuu yoo jenne waan biraayyuu dhiisi ilmumaaf abbaa yoo jenne fakkeenyaaf amma abdiidha abbaan kiyya Muusaadha. Anii fi abbaan kiyya tokko ta'uu hin dandeenye. Yoo yaadaan ta'e tokko ta'uu dandeenya. Fakkeenyaaf abbaan kiyya akkan gara biyya Madagaskar amma jiru kana dhufu yoo barbaade ani immoo waan abbaan kiyya akkan biyya kana dhufu barbaadeef ani hin dhufe. Yaada abbaa kiyya san hin raawwadhe. Maaliif abbaan kiyya akkan deemuu barbaade ani immoo nan deemeef waan inni jedhe sana tole jedhe. Dabalataan inni maallaqa akkan erguuf yoo barbaade ani immoo maallaqa san yoon ergeef ani immoo yoon ergeef kaayyoo abbaa kiyyaa guuta yaadaan tokko aniif. Abbaan kiyya mana kanan sirreessa jedhee yoo yaade ani immoo mana san akka inni sirreessuuf yoo maallaqa ergeef yaadaan tokko taane. Abbaan kiyya maasii alana facaasuudhaaf midhaan facaasuudhaaf maallaqa ganana barbaachisaa yoo naan jedhe ani immoo maallaqa sana yoon ergeef yaadaan tokko aniif abbaan kiyya tokko. Garuu qaamaan tokko miti. Abbaan kiyya achi Itoophiyaa jira Madagaskar jira biyya lama biyya garaagaraa jira. Gaafa galallee mana kootti gala ani inni mana isaatti gala biyya qaamaan illee garaagara gala. Inni ana abbaa kooti. Ani immoo ilma isaati. Haadha kootiif inni abbaa warraati ani immoo ilma. Argite? Gama tokkoon soddaayyuu walii taana jechuudha argite? Haadha kiyya fuudha waan ta'eef. Walii galatti tokko ta'uu hin dandeenyu jechuudha. Tokko ta'uu hin dandeenyu. Digalee lamaa tokko hin ta'u. Sadiis tokko hin ta'u. Tokko tokkichuma. Lamuma sadium. Argite? Sadii tokko godha jettee kan yaaddu yoo taate dirqama maal godhuu qabda waan san cafaqxee walii galchuu qabda jechuudha. Tokko dhooftee adda bantee si tokko immoo keessee eeganaa walitti cuqqaaluu qabda jechuudha. Waan garaagaraa waan lamaa sadii tokko godhuu yoo barbaadde dirqama gargar bantee wal keessa walitti cufuu qabda. Kanaan ala wanni garaagaraa tokko ta'uu abadan hin danda'u.
tokko kan ta'uu danda'u walitti cafallaqxee wal keessee walitti hiitee yookaan hodhitee akkasitti tokko godhuu dandeessa. Kanaan ala wanni garaagara abadan tokko ta'u. Yoollee wal fakkaate. Kayyammat fakkeenyaaf tiishartii gosa garaagaraa wahii bitadhu gosuma tokko bitadhu tiishartii sadii. Tokko ta'uu hin danda'u. Walirratti kaa'achuu dandeessa inni jalaan gadi ba'ee mul'ata inni gubbaa mul'ata inni si danfisiisaa si horkisiisa dandeessee iyyuu hin kaa'attu walirratti sadansaa. Akkuma feete gamanas abdii adiyyuu nama sadii. Adiyyuu nama sadii. Yeroo takka naa obsi yeroo takka. Hin dubbatta rakkoon hin jiru. An nama sadii jedhaasa. Sadii si haa bulchu jedhee amboo. So walii galatti waan garaagaraa sadiin tokko godhuun hin danda'amu. Tokkon jedhinaa sadi'ini. Tokko tokkichumaa. Lamas lamaa. Sadii. Maaliif dhoofnee ma walitti nifnu? Maaliif wal dalarra? Maaliif akkatti wal burjaajessina? Abbaa, ilma, hafuura qulqulluu sadii jennee gaane tokko yoo jennee yoo gaddeebine kun tinnishi qabdaallee sammuu walii yaannu malee sammuun keenya maaliif walii yaanne ma sammuu keenya wal miidhama wallahi waan sammuun keenya hin baanne maaliif nurra keessame waaqayyoon jaallataa waan akkana basma aab jechuun maqaa abbaatiin wawal maqaa ilmaatiin wanfas qudduus maqaa hafuura qulqulluutiin ahaduu amlaak sadanuu tokkumaa كيف كمتا والله والله ربك كان تكنتو ايوه كان اكو ورا اورثودوكسي كان كيس ما باسا نوتيما بك اكو سانيت كيس ما باسا نوتيما جيري بك سدي جدن بك واقيو سدي جدن دبلتان مو جري سدي غدته كاته تكانن دين دبلتان جري Maariyaamii fi nan sagadaa jedhanii Maariyaamiin dabalatanii sagadaniif afur. Gabreelii fi nan sagadaa jedhanii Gabreelii fi akka sadan. Taabota 44 fi nan sagadaa jedhan akkasitti adda baasaatii dhoosaatii nutti himaase akkuma warra Ortodoksiiti. Wallahi baasaatii dhoosaa nutti hima. Yookaan ammoo nu burjaajessina. Warri peentan nu burjaajessitan wallahi hingaa kana caala burjaajji keessaa nu baasa. Sadii yoo jettan sadii jedha achi warra gad dhaabadha. Maaltu sin fiisee tokkotti sin deebisa. Sadii keessanii qaatanii fiiddanii maa tokkotti deebitan. Haraam wallahi. Haraam baabaa. Sadii tokkotti hin deebisna ati sadii jedhaati. Alaa kulli haalin isa kana hiwoot sadii tokko ta'uu hin danda'u. Sadiin tokko hin jedhin ati illee. Sadii jennaan sadima jedhi. Tokko jennaan tokko jedhi. Roozaa deebisaa yoo jiraatu jala kana. Kanaafuu waaqayyo sadii jedhanii amananii kiristaanonni siin jechuu barbaadeen. Eshi isa nama sadii kana ilaala wayi walumaan yoo jiraatte dubbadhu hiwwat yoo hin jiraanne immoo isa nama sadii kana ilaallame. Bareeda baqa galatooma maaliifuu gaafadheen dhufama sadii moo tokko maaliif takkana waan siin jedhu wallahi nama tokko hin gaafatiniiti dubbisa akka gootu macaafuma kana gadi qabiiti la wallahi qumna garagala siiresi isa obbolummaa si dhaamaan isa obbolummaa siiresi akka gootu macaafa qabdaa? Qabee. Galgala hima dhungattaami yeroo dhabu. Galutaanchi. Maal sababu wallahi irra baay'een shamarran ijoolleen kiristaanaa baay'een isaanii macaafa hin qabanii dhungatanii mataa jala kaatanii rafuu achi hin dubbisanii bar fuudhanii achi kaatanii rafan seexanan irraa eegafaa jedhanii yaadanii bar seexanni nama rukuttu yoo akkas godhan jedhanii ganama irribaa qahiyyoo nagaan nu bulchitee nagaan nu oolchi dhungatan ammas kaan hojii. Hojii fixatanii amma dhiqatanii nu miga amma dhiqatanii shaa jedhanii kilaasii galanii mi amma dhufanii fudhatan gaa suuraa ka'uu fi amma lapheetti qabatanii suuraa ka'u achi immoo faarfannaa jettuu wahii irra waraabanii ammas bakka isaatti deebisaniiru amma galgala yeroo rafuudhaa ka'anii tarkaan hin qaban waan akkasii immoo sirrii miti dubbisi hiwwata wallahi dubbisi yoo dubbiste
Yoo kumna gara wallahi akkas godhani wallahi irra baay'een isaanii akkas godhan. Dubbisiiti yoo dubbiste yoo wanni macaafa biraa qabdu si yaa dubbisuuf miti bara afaan hin qabu macaafni si dubbisuu hin danda'u. Dinaane shindenne shiwatiyye minaaminayye jedhee si dubbisuu hin danda'u macaafni. Wanni inni bitameef dubbifamuuf wanni inni caafameef dubbifamu. Hafuuraan malee namaan galuu wanni jedhan waan wal doomsuudha wallahi. Itti yaadee warri nama doomsuudha akka namni waa dubbisee waan hubanneef. Nam isin doomsu jedhee uummanni hafuura isiniin jedhe wallahi wabillahi yoo dhugumatti hafuuraan namaa gala ta'e macaafni dilli kun agana ga'u kiiloo meeqa ga'u kun namni danda'ee baatee hin deemne kun maali barreeffame xayi maa barreeffame hafuuraan silaa namaa gala taanaan hafuurichum takkanuma namatti naqu maal namatti naqu akkanumaan utuban dubbisiin otuma hin caafamin haa taa'u achuma haa taa'u afaan oromootis maali tiraansleet ta'a achuma haa taa'u bakkuma gaafa barreeffamee san acha haa taa'u asii hafuurri fide gixxam. Sitti dhaqalaan raasee akka muka raasutti raasee fidee kittam sitti naqeessi guute. Yohaannis tokko mul'ata jalqaba seera uumamaarraa aga mul'ata Yohaannis itti maal ta'a? Sitti nammalaan jedhee sitti nama. Bakka qoma keessaa dubbisaa deemtaa jechuudha. Maali silaa hafuuraan nama galaa'u? Maa barreeffame afaan Oromootti maa hiikamu? Maa hiikamu? Barreeffamuun maaliif jennaan akka namni dubbisuufi. Macaafni wanni baatamuun maaliif nama dubbisuuf miti mukuu sin baaso mukaa'in hiwat abshiri aizosh na dubbisi yeroo gargar sin dubbisu inni qaqqabee sitti hin dubbatu ati maal godhuu qabdaree siitu banee dubbisa yaa macaafa nana maaltu si keessa jira irra garii baay'een kiristaanaa akka waan booftii macaafa keessa jiru macaafa banuu baqatu booftii tokko macaafa keessa hin jiru sodaatina walla waa'ee bofaatu keessa caafame malee booftii qaama qabu keessa hin jiru tokko sodaatina. Bofa agana sodaatan gubbaa masaa kana fuudhanii dhungatanii achi kaanii as butanii no way intaw dubbisa yoo dubbistani waa hubattan wallahi sirriitti dubbisa keessaafuu namni wangeela Yohaannis jalqabaa kaasee boqonnaa tokkorraa aga boqonnaa 21 dubbisee xumurraa maalummaa Yesuus Kiristoos guutuutti hubata wallahi laziim wangeela Yohaannisaan guyyaa hojii hojjetaa guyyaa 3 dubbisee xumuree Wangeela Yohaannis guyyaa 3 hojii hojjetaa sanuu jechuudha. Hojii hojjetaa san dabalataan ammoo waan tokko barumsa tokko barataa guyyaa 3 dubbisee xumure. Karooratti baafadhu. Wangeela Maatiyos guyyaa agana dubbisu karoorri macaafa irratti iyyuu caafameetiin jira. Injira karoorri iyyuu fakkeenyaaf yoo appii isaa fayyadamtee akkaataa ati dubbisuu dandeessu guyyaa agamitti dubbistee akka dandeessu karoora akkamitiin akka dubbisu macaafa irra jira. Injira yoo dubbisteetti ta'e. Karoora macaafa irra kaayame san laaliitii dubbisi baatii tokko keessatti kakuu haaraa fixuu dandeessa xumuruu dandeessa yaadannoo qabataa jechuudha eegalee waanuma akkana isin wallaahi waanuma akkana isin baqachaniif garuu dhugaa qabdan dhugaa dubbachuudhaa fi maaliif jennaan silaa hafuura qulqulluun namaa gala malee dubbisuun faayidaa hin qabu jedhanii isin doomsan waan sana fudhattanii akkanumaan biran tattaa'ina dubbisi hiwwatu. Musliimoota fakkeenyaan godhattanii isin ijoollee musliimaa kikichuu kana qaqqaxalee kana ilaaltanii fakkeenyaan godhattanii quraana dubbisanii quraana qara'aa hadiisa barataa macaafa guutuu qoma qabattee yaati biyyi wallahi aanutu anaati inni naafa wallahi wabillahi maal isin booyyee nyaattu namni inaafne bar nama booyyee nyaatutu waan inaafu namni foon booyyee nyaatu waan inaafu jedhan an utuu namni tokko namni kiristaanaa tokko quraana sirriitti hubatee quraana qara'ee dabalataan macaafa dubbisee hadiisa dubbisee namni quraana konseptii quraanaa sirriitti beekee namni quraana rabbii kan dubbatu ta'e wallaahi inaaffaa sila qixxilli nagooti sila na ajjeefti inaaffaadha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ummanni maal kolfammoota na ajaa'iseera. Dubbisaa kan kee kana kalqii kolfaa jira. Manni rakkoo fidee. Uummata abdiin onni irraa dhugaan dubbataa isin kolfaa. Booyyee kolfaa jira. Warra booyyee nyaatutu addunyaa kana waan guguddaa hojjete. Uummanni gabitinaa dallaa. Baay'ee hundeen salaam noo. Eretedao endenosa how are you? Jirra wallahi kunu abdiin dubbisaa jechaa jiraate ammoo didaa irtaa kamtu sirriidhaan. Warra booyyee nyaatetu addunyaa jijjiire beektaa inni booyyee bu'aasaan beeku Chaayinaa Ameerikaa Kanaadaan argitu booyyee nyaatanii addunyaa kana jijjiiran.
Ati booyyee nyaachuu sirrii beektarii amma. Aannan nyaadha ani argannaan rakkinan qaban karaa koo. Dhageettan kaa warra jala kana jirta. Fayyisaa Maatiyoos boqonnaa 11 dubbisne kan gasseedee namatti hamminan fidu isa ol baheetu hamaadha malee jira. kana maallee nyaatama akkas taanaan. Kana maallee wanni du'elleen hunduu gatuma seenaa mire. Wayidida. Maal asha gadi yoo fidanii maashinii guddaan garaa keessa jira biti daajestii go'a. Hin argin malee. Fayyisaan sirrii hin jiru qabadhaa warri jala kana jirtan nurraa. Kanaaf akkas wayii maatii si abdiin sadii dubbate sana deebisuu fi barbaadan. Abbaa Caalii. Ustaz naam. Fayyisaan sirrii hin jiru nurraa qabaarra. Booyyee nyaadhaa. Lala sirrii jira ustaz. Yoo shaganiinatti fidanii nyaadachaa jira. Sirrii jira ustaz. Sirrii jira Fayyisaan dhibba sirrii jira. Sababiin isaa maaliif beektanii? Wallahi Fayyisaan dhibba sirrii jira. Namni macaafa sirriitti dhugoomse Fayyisaadha. Sababiin isaa Yesuus Kiristoos namni gurra qabu haa dhaga'u. Namni qalbii qabu haa dhaggeeffatu. Kan garaatti gasseenu osoo hin taane kan garaadhaa ol ba'uun nama xureessa. Wanni gasseenu cufti nama hin xureessu jedhee otoo kaakkaallee ta'e otoo namni irra taa'ee irraa ol ka'ullee ta'e yoo nyaatan nama hin xureessu akka macaafaatti. Fayyisaan sirrii jedhe dhugaman akkas taana. Kiristaanonni jala Fayyisaan hunda goggore maaliif jennaan? Eeywa nama hin xureessu wanni si gasseenu jennaan waan nama harkaa bu'ellee fuudhanii liqimsanan uma rakkoon qabu maaliif nama hin xureessu waan ta'e. Kiristaanonni jala kana aameen jala tafati. Maa hundumaatu amiin jechuu qaba beekta addunyaa kana irratti. Maa kun waaqayyoon bakka saganaan namaa jiruun seenuun narraa awwaalaa jedhaa miti. Wannaa kana keessatti. Seera keessa deebiititti bakka nama sana. Seera keessa deebiitti addaam Museetu. Aan halkan uummata keessa waan deemuuf sagaraa narraa awwaalaa jedha. Waaqayyoon achitti akkas jedhee kamii ka ati nuti maa jettuun kamii fayyoo. Fayyinnatti. How are you? Waaqayyoon kakuu moofaa keessatti sagaraa narraa awwaalaa biyyatti akaafaa fudhadhaati narraa awwaalaa. Museetu akkas jedhee Ijipti keessaa bayanii warroonni sun karaa itti cufnaanii uni waan sagaraas taanaan fincaan keenyas akaafaa qabna qofforree owwaallaa karaa manuu kennaa jennaan jarri immoo karaa uwwatan. Waaqayyoos jedhanii miree achi narraa awwaalaa jedhe. Waaqayyo biti Museetu jedhe sabni kun asirraa adana. Waaqayyo jedhe ismaa Museetu halkan kee keessa deema Waaqayyo. Ani Waaqayyo halkan isin jidduu waan deemuuf waan akkanaa waan qaama namaatirraa bahe hundaan irraa awwaalaa jedha. Konkolaataa ofaa irraa silasii baasa. Rakkinan jiru konkolaataa keessuu ta'ii oofi. Abdii baasaa fi mee akkana fakkaatu seera keessa deebii 21 lakkoofsa 13 fakkaata. Kanaaf seerri suni kan Israa'eel Oromoo fi siinirreen ni laallatu. Laallatu Yesuus Kiristoos du'aa ka'uudha. Gaafa dubbiin jajjabaatu Israa'eel matachi qaban. Taati amma dubbiin sirriidha. Filisteemirri achi keessa hin jiran. Bakka ammatti dubbistu Filisteem keessa hin jiran, Ameerikaan keessa hin jiran, Ishiyaan Afrikaan keessa hin jiran. Bakka sagaraa sana jechuun isin bakkuma ta'an keessa jirtan bakka nyaataaf dhugaa bichaa keessa jirtan bakka keessa jirtan dhugaa. Maashaallah. Ummata bohaarsite abdii itti fufu. Ummanni jidduu yaanti bohaaruu qaba. Akki jedhu Waaqayyo akka jedhu lafa itti sirri dhaggeeffadha. Lafa itti bakkee ba'uun iddoo buufata duubatti qopheeffadhuuti. Lafa itti bakkee ba'an iddoo buufata duubaatti qopheeffadhuuti achi dhaqi. Mi'a kee wajjin wanta qara qabu kan ittiin lafa haatee keessatti bakkee baatee ittiin biyyoo itti deebisuu dandeessu fudhu. Laal mi'a kee mi'a jechuun qottoo booddiroo akaafaa qoy kan dubbisee kaa qoy dubbisee kaa qoy kispileen booda goota booda kispileen goota mi'a jedha laal amma inni kun maali beektani booddiroo qottoo waan ittiin boolla wayii xiqqooma waanuma haga hindaaqoon qottuu kana gadi qottee keessa buuftaa jechuudha. Mi'a kee wajjin wanta qara qabu kan ittiin lafa haatee bogdaatee gootee kan ittiin lafa haatee keessatti bakkee baatee ittiin eegammoo bakkee baatee booda
biyyoo fakkootetti deebistaa jechuudha. Kan ittiin lafa haatee keessatti bakkee baatee ittiin biyyoo itti deebisuu dandeessu fudhuu jedha. Waaqayyo gooftaan kee si oolchuudhaaf diinota kee harka keetti dabarsee kennuudhaafis iddoo buufata kee keessa hin deddeebi'in dhufa Waaqayyo qat jedhee qaxxiseema bakkuma namni jiru dhufa jechuudha. Egaa akka inni wanta Hunduma yeellaasisaa isaan fixiin kaa. gidduutti argee Hunduma isaan fixiin ishee kana irraa xiqqoo tokko wal koy bakkaan hubachiisu. gaa ayata tokko That is tokko the bakkaan gaa. reach. Eega asumatti dhaaba. Waaqayyo saba Israa'el Ijipti keessa gaafa isaan bayanii biyya kakuu isaanii gaafa deemuuf ka'anii warroonni kun karaa oowwannaan Waaqayyo waaqarraa Museetti dubbachaa jira. Waan qara qabu baadhadhu. Waan chaafu is. Amma Keeniyaa fi Itoophiyaan baay'ee addaan jiran. Itoophiyaan namni hundumtuu muka jala taa'a. Keeniyaan garuu choo jedhanii mana fincaanii hundumaa baadiyyaa isaa keessa qabu magaalaa isaa keessa qaban. Kuni qarumsa itti dubbachaa jira. Eenyurraa dhagahaa jira Museen waaqarraa dhagahaa jira. Mana namaan chaafuun godhin xuriin godhin mandara namaa keessa gaafa deebitu waan kana hundumaa hojjetu Waaqayyo isaanitti himaa jira. Waanti kun immoo mistiratti himaa jira. Akka namni qulqullummaa isaa eeggatu. Kanaaf Museetti dubbataa jira. Fayyee jidduudhaan si qabadda. Kanaafuu sagaraa awwaaluun hin jiru jechuudha. Amma Waaqayyo sagaraa keessa lama deddeebi'aa jira. Hin deddeebi'an jee gisee ati mandara namaa keessa baatu. Karaa ati Mee abdii irra deebi dubbisi fayyisaan qubaa hin qabu waan biraa waan yeroo ati itti dubbistu waan biraa. Baay'ee qulqullanii abdii qoy. Abdiin sirriitti dubbiseera. Abdiin sirriitti. Amma situ dubbisa abdiin sirriitti dubbisa amma situ dubbisa taraan keeti yalla abdii baniif fayyee nu dubbisu. Ani achi keessatti hin argu innumti irra deebi'ee nuufaa dubbisa. Abdii nu dubbisi. Waaqayyo qulqullummaa namaa erga. Amma fayyisaa dubbisaa dhageeffadhaa ijoollee yalla. Lakki ani achi keessatti hin argu Arabi. Israa'el callisatti. Koy callisu mitiiti. Fayyisaa dubbisi miit godhadhu. Ani achi keessatti argee dubbisu. Application irraa dubbisaa miti. Koy fayyisame. Okay, mee ati macaafa kee bani aje macaafa ati macaafa bani inni application dubbisi bani ati macaafa kee. Guddisi Israa'el kana guddisi. Abdi Israa'el kana guddisi yoo qoy murtaan qabaatan. Adubbisu bira jiraannaa rakkoo akkanumattuu adubbisu. Dubbisi yalla bani ichi. Laakiin ko yoo si bukkee jiraate jechaa jira. Bukkee si haa dhorguti. Abdi dubbisi. Sa'aatii bishaan irra gubaa irraa. Maana barreessitati? Ndee. Koy ati maana barreessitati gusti? Bukkee si haa dhorgu maa inni? Hiika beektaa? Callis bakka muut godhi bakka sa'aatiin gubiniiti abdi dubbisi. Kun arrabaa miti yalla. Bukkee jechuun cinaan lallatti fufi abdi. Eshi. Lafa itti bakkee ba'an iddoo buufata duubatti qopheeffadhuuti achi dhaqi. Mi'a kee wajjin wanta qara qabu kan ittiin lafa haatee keessatti bakkee baatee ittiin biyyoo itti deebistuu dandeessu fudhadhuu jedha. Waaqayyo gooftaan kee si oolchuudhaaf diinota kee harka keetti dabarsee kennuudhaafis iddoo buufataa kee keessa hin deddeebi'a. Achi naa dhaabi achi naa dhaabi abdi kiyya. Eenyu deddeebi'a abdi fayyee. Inni deddeebi'u Waaqayyo. Okay, sirrii amma sirriitti tartiiba deebitee hirtame tuufi abdi akkasitti kun qabamaa deemuu hin deemu. Waa dubbatu. Abdi itti fufi Waaqayyo deemi tuufi abdi. Egaa akka inni wanta yeellaasisaa isin gidduutti argee isinirraa hin deebinetti iddoo buufata kee qulqullaa haa ta'uu jedha. Okay, eenyu kayoo waan yeellaa arge deebi'u fayyee. Itti fufee haa dubbisu. Pointii isaa haafitu. Naan eenyu kayoo wanta yeellaa arge deebi'u eenyu. Koy haa xumuru bakka sana. Inni xumura eenyu siin jedhe nuyi baay'ee rakkoon qabu deegasi nu fassarta eenyu Waaqayyo deebi'aami yoo waan yeellaa namarraa. Waaqa. Waayi walii galle itti fufi abdi. Okay, egaa inni wanta yeellaa isin gidduutti argee isin irraa akka hin deebineef iddoo buufata kee qulqullaa'aa godhi tuufi ammallee waan qaama keessa irraa bahu maal godhaadha? Achi dhaabbate? Gara oliidhaan ni ustaazi kudha sadii jira. Okay, kanaafuu Waaqayyo lafa qota awwaalaa jechaa jira jechuudha. Waaqayyo masantu jechuudha. Waanni Israa'el kun Waaqa cawwaadha. Waaqa nama qulqulleessu. Waaqa barumsa namaaf kennu.
waaqa dandeetti waaqa irraati akka namni prepare go'ee waan hundumaa qulqulleeffatu isaanitti himaa jira. Saba kamitti? Saba Israa'eliif. Warri kuni biyya kakuu gizee galuuf ka'u Waaqa Israa'el qofa ka. Waaqa Israa'el qofa hin jedhi ka amma akka jechaa jirtutti. Kun waaqa Israa'el. Arabni keessa hin jiru. Filisxeemen achi keessa jiran, Amerikaan keessa hin jirtu, Afrikaan keessa hin jirtu. Waaqni Israa'el qofa sun eessatti waaqa addunyaa ta'e yeroo isin waaqa Israa'el qofa ta'e yeroo isinitti tokkollee addunyaan guutuun namni tokkollee keessa hin jiru jette yoo mi'as waaqa addunyaa ta'e yeroo isinitti waaqa Israa'el qofa ta'e. Aye Yohaannis boqonnaa tokko lakkoomsa 11 naafaa dubbisu. Achitti waaqa addunyaa hundaa'edha. Waaqa Oromoo jedha achitti. Waaqa Oromoo jedha. Mee abdii nu dubbisu waaqa Oromoo irra dhageenna. Yohaannis meeqa? Yohaannis tokko 14 jedhe. Yohaannis tokko 12 nu dubbisu. Amma isa simataniif ammoo kan jedhu sana eessi dubbisa. Gara biyya dhuunfaa isaa dhufu namoonni isaa garuu isa hin simanne. Amma isa sifataniif immoo ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenne. Isaanis warra maqaa isaatti amananidha jedha. Ameen. Gara warra dhuunfaa isaa dhufe gara Israa'el dhufnaan Yesuus Kiristoos simachuu didan. Gara Oromiyaa dhufe gara Afrikaa dhufe Eeshiyaa Ameerikaa Kanaadaa hundumtuu yoo dhufan Yesuusin simatan. Isaanis ijoollee Waaqayyoo ta'an. Kanada waan malee biyyi dhuunfaa sun tami jedhe. Gara Israa'el gara warra Yuudota. Biyyi dhuunfaa isaa sun tami. Saba Israa'el. Biyyi dhuunfaa isaa sun tami jedhe. Israa'el. Kanaafuu Israa'elaan Yesuus malee garuu biyyi dhuunfaa isaa dhufee didan jennaan ooni haalleluuyaa jennee fudhan. Abboo waa'ee biyyi isaatti irraa si keessi gaafataa hin jirru. Waaqa eenyuti jennaan waaqa Kanaafi abboo ijoollummaa nuu laate taayitaa nuu kenne sammuu nuu bane. Isa kana waaqa kana keessa du'a. Sammumaan si banaa miti. Kakuu haaraa keessatti eessatti waaqa addunyaa ta'ee keeyyanne tan matu jettu tuni waaqa gara biyya dhuunfaa isaa dhufee gara addunyaa dhufeen yeroo dhufu. Ayyee Yohaannis boqonnaa 3:16 nu dubbise. Gara tokko hin ta'e maal Yohaannis maafi Yohaannis bara olii gannoo fa'aa oltaati kana olii kana fitti gara tokko baasi. Haa hubadhu kaa Waaqayyo tokkicha ilma isaa biyya lafaa hundumaaf kennee. Aboonni keenya jirtu dhageeffatu waan si gaafa bulchaan bira maasaniiti. Waan addunyaa eessatti ta'ee gaafin. Waaqa addunyaa eessatti isin jennes gaafataa jirra. Yohaannis boqonnaa 3:16. Tambicha. Waliituu fi abdiyaan bakka fayyisaan nuti jeerati. Qoy hamdi si ol galchina jala kanaa gosa hamdi qorsaan kee beekaati. Bakka takka dhaabbattee onnaan jettu. Aye dubbisi nama fe'e dubbisi garuu Yesuus Kiristoos kana Roomee boqonnaa 19 dubbisiifi amani. Mana Islaamaa keessa jiraadhu salaati garuu Kiristoosin laphee kettamanii Arabu. Jaannata akka wal arginu. Sekarang Abdi bakka tokko sii dubbisame. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennutti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanan hundumtuu jireenya bara baraa haa qabaataniif malee haa badaniif miti jedha. Biyya lafaa jechuun Chaayinaa, Austraaliyaa, all the world Waaqayyo isaaniif ilma isaa tokkicha kenna. Amaariffaan hin dubbisa. በእርሱ የሚያምኑ ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖር እንጂ እንዳይጠፉ እግዚአብሔር አንድ ልጁን እስከ መስጠት ደረሰ። ዓለም እንዲሁ ወዷልና ያ ዋቀዮ አከሲት ብዬ ለፋ ቶሎ ጃለት ኤልመሳኬን እነሱን ሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ያ Misado bidzule. Abbo Yesu. Esa dubbisa Yesus kan jedhu. Yesus Misado bidzule Yesus kan jedhu esa dubbisa.
Isammoo Luqqaas boqonnaa tokko 35 dhaqee dubbis. Ilmi sirraa dhalatu kun qulqulluu ilma Waaqayyoo jedhamee waamama jedhameera. Hafuurri qulqulluu keessa galmooma jedhe. bakka biraan dhaqeen 18 irra kan jiru sana isaasu Yesuus kan jedhu eessaa dubbistee jedhe. Abdii dhiifama sagalee kenna geenya. Ishi ayee Israa'el wajjin haasa'u xiqqoo. Ayee haasa'e.